YouTube kaffaltii eegalchiisuuf jettanii appilaayi gootanii isteeppii lammaffaa yookaan immoo AdSense kan jennu sun isin kuffise yookaan isin dabarsuu dide jechuudha. Maaliif? Sababoota gurguddaa afurii fi furmaata isaan isinitti himaa jechuudha. Viidiyoo kana hojjechuudhaaf kan akka kaasee hiriyoonni koo gama YouTube'itiin qabu rakkoo kana baay'ee argaa waan jiranii fi tokko keessaniif deebii ga'aa ta'e isiniif kennuudhaaf tokkoffaa yeroon iyyuu nan ga'u lammata immoo nama hundumaa biraa information wal fakkaataa ga'uun baay'ee rakkisaa waan ta'eef irraanfatamuu waan danda'amuuf walitti qabaatti hunda keessanii fi gama viidiyootiin ibsa gabaabaa isiniif kennuuf jechuudha. Egaa viidiyoo kana sirnaan yoo hubattan chaanalii keessan balaa isa mudataa jiru keessaa haala salphaa ta'een rikaaver gochuu yookaan immoo baasuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun akka hin dheerannee fi ariitii guddaadhaan waan ani isinitti himuu fi sirnaan akka hubattan abdii guddaan qaba. Bakki isin hin galle yoo jiraate immoo iddoo kanatti naan galle jettanii koomentii irratti yoo barreessitan booda irra deebi'ee kan isin ibsu ta'a. Konsentrireetilii viidiyoo kana dhaggeeffadha. Haga dhumaatti hubadhaa. Keessumaa pooyintii isaa arfaffaa seeraan hubadhaa isiniin jedha. Ijoolleen YouTube chaanaalii bantanii reefu guddisaa jirtan viidiyoo kana yoo argitan garuu isin baay'ee carra qabeeyyiidha jechuudha. Maaliif ammaa kaatanii rakkoo chaanaalii keessan gara fuulduraatti keessa galu waan hubattaniif dogoggoroota amma namoota mudataa jiran kanarraa akka of qusattaniif biyaansi viidiyoon kun baay'ee waan isin gargaaruuf viidiyoo kana seeraan dhaggeeffadhaati hubadhaan isiniin jedha. Yoo arra baay'een isaa isinii galuu baate bor guyyaa bira geessan waan isiniif galuuf maal gochuutu sirra jiraata? Viidiyoo kana seef gootanii yookaan chaanaalii keessan jalatti illee sheer godhatanii kaa'achuu qabduun isiniin jedha. Maaliif ergixanyaan anyi viidiyoo kana guyyaa tokko barbaaddanii daawwachuun keessan waan hin oolleef jechuudha. Egaa informationii barbaachisaa akkasii eessa yoo deemtan namni isinitti himu hin jiru. Sababiin isaa namni kana isinitti himu yoo jiraate biizinesii mataa isaatii ofirraa cufaa jira yookaan galii isaa ofirraa cufaa jira waanta ta'eef jechuudha. Namoonni hedduun YouTube chaanaalii namaa sirreessanii birrii kan argataa jiraniif jechuudha. Ani garuu haala salphaadhaan ofii keessanii akkamitti akkasin sirreeffattan salphaadhuma ta'e isinitti himaa jechuudha. Egaa YouTube chaanaalii keessanii seera YouTube Partner Program hundayyuu guuttanii akka jechuun subscriberii 1000 waggaa tokko keessatti watchaawarii 4000 yookaan immoo view miliyoona 10 ji'a 3 keessatti akkasumas advanced future warra jedhamanii tarraa'an hunda isaanii guuttanii second step verification ifaa dabalatee jechuudha. Apply erga gootanii booda step lammaffaa yookaan AdSense isin fudhachuu dide amma deddeebisee kan isinitti deebisu yoo ta'e biyaans si'a tokko yookaan si'a lama kan isinitti deebisu yoo ta'e rakkoowwan gurguddaa arfan kana keessaa tokko waan ta'uu danda'uuf rakkoowwan gurguddaa jiran arfan kana seeraan hubadhaati akkamitti akka sirreessitan seeraan qayyabadhaan isiniin jedha. Egaa muuxannoo na mudatu irraa kaasee chaanaloota hiriyoota kootii bal'inaan ilaaluu irraa kaasee rakkoowwan kun maal akka isaan ta'an adda baasuu danda'eera jechuudha. So kanaaf furmaanni isaa maal akka ta'es waliin waan ilaalluuf viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaatti seeraan hubadhaan isiniin jedha. Keessumaa pooyintii isaa arfaffaarra jiru seeraan hubadhaan isiniin jedha. Rakkoowwan kana keessaa inni tokkoffaan ta'uu danda'u duplicate AdSense account jedhama jechuudha. Duplicate AdSense account jechuun namni tokko bara jireenya isaa keessatti AdSense account tokkicha qofa qabaachuu danda'a jechuudha maqaa isaatiin. Kana jechuun namni AdSense account lammaffaa banu yoo jiraate account violation waan jedhamu yookaan immoo humnaan AdSense irratti ka'uu keessatti waan ramadamuuf AdSense'n seera inni baasee lafa kaa'ee jiru namni tokko jireenya isaa keessatti account tokko duwwaa qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Akka jechuun YouTube account miti AdSense account duplicate AdSense account'n hin eeyyamamu jechuudha. Sababni tokkoffaan duplicate account ta'uu danda'a jechuudha. Akkamitti akka sirreessitan immoo dhumarra ta'e sitti himaa jechuudha. Sababi ta'uu danda'a jedhamu inni lammaffaanii pay profile discrepancies jedhama. Maal jechuudha kun gabaabadhumatti? Pay profile discrepancies jechuun information Google accountii keenya irraa qabnu seeraan hin guutamne yoo ta'e fakkeenyaaf umurii AdSense irratti tax information identity verification seeraan hin guutamne yoo ta'e toorri Google accountii keenya seeraan hin guutamne yoo ta'e dogoggora qaba yoo ta'e rakkoo isa lammaffaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafis furmaanni isaa maal akka ta'u dhumarraan waliin haasofnaa jechuudha. Rakkoon inni sadaffaan inni ta'uu danda'u invalid or incomplete AdSense account jedhama jechuudha. Akkas jechuun immoo accountii yeroo gaafa AdSenseedhaaf guunnu dogoggora yoo uumne fakkeenyaaf adreesii keenya irratti akkaataan nu itti guunnu PO boxiin keenya seeraan hin guutamne yoo ta'e dogoggorri informationidha yoo mudate nu kuffisuu danda'a yookaan nutti deebisuu danda'a jechuudha. Kun sababa isa sadaffaadha jechuudha. The most common reason kan jedhamu sababa isa arfaffaa kanadha. Sababni inni arfaffaa kun immoo maal jechuudha? Channel content violation jechuudha. Maal jechuudha? Channel content violation jechuun salphaadhumatti kontentii nama gara biraa yeroo fayyadamnu eessarraayyuu finne akka jechuun waan sadii of keessaa qaba. Channel content violation kan jennu kun waan sadii point sadii of keessaa qaba jechuudha. Tokko reused content, lama repetition content, sadi misleading metadata kan jedhamu jechuudha. Warri kun sadan maal akka isaan ta'an salphaadhuma ta'e sitti maariitiidhaan. Reused content gaafa jennu yeroo kiliippii bakka gara biraarraa finnee fakkeenyaaf muuviirraa, TV showirraa, TikTokirraa iddoo garaa garaati finnee irratti feenu YouTube chaanaalii keenya irratti feenu warri kun
wal qabatanii reused content jedhamu jechuudha. Content namni gara biraan pilaatfoormii gara biraa irratti fayyadame finnee gaafa chaanaalii keenya jalatti fayyadamne jennu reused content jedhama jechuudha. Isa kan ofirraa qabdu taanaan sababii kufaatii AdSense pirogiraamii keessaa isa tokko ta'uu danda'a. Inni lammataan repetition content yeroo jennu suura thumbnailiidhaaf fayyadamnu dabalatee sound effect dabalatee sagalee isa jennu jechuudha. Kiliipota gaggabaaboo dabalatee viidiyoo kamiin iyyuu haa ta'u mata duree irree dabalatee jechuudha. Deebisnee fayyadamneerra yoo ta'e inni kun repetition content jedhama jechuudha. Isa kanas akkamitti akka sirreessan salphaatti sitti himu. Misleading metadata kan jennu kun immoo kan namoonni hedduun irratti xiyyeeffannoo laanne garuu baay'ee hamaa ta'e baay'ee YouTube'n detect isin godhu isa kanadha jechuudha. Inni immoo maal yoo jettanii using clickbait titles salphumatti maal jechuudha mata duree sobaa yeroo fayyadamnu jechuudha. Akka jechuun nama goyyoomsaa jirru lying isa jennu jechuudha. Nama goyyoomsine akka namni ariitiidhaan viidiyoo keenya kilik goonu enforce gochaa jirra yoo ta'e fakkeenyaaf mata dureen nu ilaalluu fi viidiyoon keenya waan inni ilaallatu baay'ee garaagara yoo ta'e waliin argu yoo ta'e inni kun maal jedhama using clickbait titles jedhama jechuudha. Akka namni ariifatee kilik godhu mata duree viidiyoo keessan ijji waliin ilaallanne fayyadamu jechuudha. Inni itti aanu misleading thumbnail. Misleading thumbnail jechuun immoo goyyoomsaa suuraa jechuudha. Suuraan nuyi kaaveriidhaaf fayyadamne yeroo akka namni ariifatee kilik godhuuf fakkeenyaaf al tokko YouTube kana keessa seentanii gaafa laaltanii namoonni suuraa san gubbaadha fayyadamanii fi qabiyyeen viidiyoo isaanii tasuma iyyuu waliin ilaallatu. Gararraadha waa'ee siyaasaa asii immoo faarfannaa fa'aa yookaan immoo waa'ee amantiiti jechuudha. So namni thumbnail ilaalee ariifateef gara viidiyoo keenyaa akka dhufu sobaan fayyadamaa jirtu yoo ta'e inni kun goyyoomsaa suuraa yookaan trick picture jedhama jechuudha. Inni itti aanu stuffing unrelated tags in video clips or video descriptions. Inni kun immoo goyyoomsa algoritmii yookaan algorithm trick jedhama jechuudha. So mata dureedhaaf taagiidhaaf descriptionii jalatti waan nuyi barreessinu dabalatee jechuudha. Warroota kanaaf waan viidiyoo keenya irratti waliin ilaallanne cirumaayyuu waan viidiyoo keenyaa waliin argine barreessine akka namni ariitiidhaan dhufu goyyoomfamee dhufu kan goonu yoo ta'e warri kun ramadamanii misleading metadata jedhamu jechuudha. So pointii sadiin sitti hime kun hundi isaanii walitti qabamanii channel content violations jedhamu jechuudha. Humnaan contentii namaarratti ka'u jechuudha. Argitanii waan isin fayyadamtan kun yookiin sobaa haa ta'u yookiin dogoggora haa ta'u nama harkisuu haa ta'u kan namoota gara biraa fiddanii fayyadamtan wanta ta'eef humnaan chaanaalii namaarratti kaataniitu yookaan kontentii namaarratti kaataniitu jedhee waan yaaduuf AdSense pirogiraamiin tasumaayyuu beeksisaaf ga'aa godhee chaanaalii keessan hin fudhatu jechuudha. Kanaaf chaanaalii keessan pooyintoota arfan kana keessaa isa tokkoon kufaa jechuudha. Kan kana alaa rakkinni gara biraan hin jiru jechuudha raawwateeyyuu. Rakkinoota kana arfan seeraan hubattaniitu taanaan chaanaalii keessan sirreessuudhaaf isinii salphataa jechuudha. So amma akkamitti akka sirreessinu kan jedhu immoo mee waliin haa ilaallu. Egaa akkuma silan dubbanne duplicate accountidha yoo ta'e accountiin kanaan dura isin dogoggoraan bantanis kan AdSense jechuudha. Yoo jiraate hin yaadattu yoo ta'e isa login gootanii isa fayyadamuu qabdu. Even emailii gara biraa yoo ta'e illee yeroo AdSense pirogiraamii guutan yes I have jettanii filattanii emailii ittiin kanaan dura AdSense galchitan sana galchitanii AdSense oldii ta'e isa kanaan dura qabdan sana fayyadamu jechuudha. Yoo hin yaadatan ta'e immoo maqaa paarentii yookaan maqaa maatii keessanii maqaa nama isinitti dhiyoo jiru fayyadamtanii AdSense haaraa banuu jechuudha. Falli jiru. Rakkoonsaa kana jettanii yoo detect gootan yoo hubattan falli jiru kanadha jechuudha. Inni gara biraan dogoggora AdSense seeraan guutuu dhabuutii jettanii yoo yaaddu ta'e immoo AdSense keessan dursa utuu apply hin godhin viidiyoo daawwachuun sirra jiraata. Seeraan hubachuun sirra jiraata. Akkamitti akka upload gootan. Kanaan kan wal qabatu abbaama argitanitti namuma argitanitti AdSense pirogiraamii apply gochuu hin danda'a nama jettanitti laachuun qabdan chaanaalii keessan jechuudha. Ofii keessan iyyuu salphaatti akkamitti apply akka gootan an viidiyoo jedheen jira wanta ta'eef viidiyoo godhattanii daawwachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo sana irra deddeebitanii si'a lama laaltaninnaan naamana salphaatti harkuma keessaniin bilbila keessaniin apply gochuu dandeessu jechuudha. So dogoggorri isaa kana jettanii yoo amantan dursa viidiyoo daawwadhaatii irra deebi'aa apply godhaan isiniin jira. Inni itti aanu rakkoo seetingii chaanaalii keenyaati yoo ta'e fakkeenyaaf lookeeshinii sirreessuu dabalatee umurii chaanaalii keenya dabalatee dogoggoroota akkasii keessa jira yoo ta'e seetingii yuutuubii keenya akkamitti sirreessinaa kan jedhu viidiyoo dheeraa hojjedheen jira wanta ta'eef seetingii keessan sirreeffadhaa. Fakkeenyaaf lookeeshiniin keessan biyya yuutuub paartinar pirogiraamii keessatti haammatamte irra hin kaa'amne taanaan yuutuubiin tasumaayyuu sin fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf salphaadhumatti Itoophiyaa irra keessanii jirtu taanaan AdSense irratti fudhataman qabdan jechuudha. Akka jechuun AdSense'n Itoophiyaa lookeeshinii gaafa guutan hin fudhatu jechuu miti.
Garuu YouTube chaanaaliin keessan eessa ta'utu irra jiraata? Biyya YouTube Partner Programii keessatti haammatamte keessa ta'utu irra jiraata lookeshiniin isaa jechuudha. Waa'een kanaa isin hin galle yoo ta'e viidiyoo dheeraan waa'ee lookeshinii irratti hojjetame waan jiruuf YouTube chaanaalii koo jala galtanii lookeshinii keessan akkamitti akka sirreessan daawwachuu dandeessu jechuudha salphaadhuma. Chaanaaliin keenya qabiyyee namootaa ofirraa qaba yoo ta'e fakkeenyaaf kan sila jechaa ollee reused contentii, duplicate accountii, misleading metadata warreen kana ofirraa qaba yoo ta'e akkas jechuun suura dabalatee, thumbnailii dabalatee, descriptionii dabalatee, maqaa dabalatee wannoota kan keenya hin taane kamiin ofirraa qaba taanaan ammumaa kaasaatii aarsaa kaffalaatii delete godha. Homaa asiif achi qabu kan hin qabne delete godhaati chaanaalii keessan qulqulleessaan isiniin jedha. Qabiyyee namaa fayyadamuun aarsaa akkasii nama kaffalchiisa. Viidiyoo isin dallachiisa. Reused contentiin kanaan dura irra deddeebi'ee haaseera. Viidiyoo isin dallachiisa jechuudha. So viidiyoo dallattan malee AdSense Programmiitti tasumaayyuu fudhatamuu hin dandeessan jechuudha. So ammaa kaasaatti chaanaalii keessan qulqulleessaa. Garuu waan isin beekuu qabdan erga piroosesii kana hundumaa fixanii booda utuu deebitanii appilaayi hin godhin maal gochuu qabdu? Tokko kaaverii yookaan tiimii chaanaalii keessanii ariitiidhaan geddaruu qabdu. Kan jechuun descriptionii chaanaalii keessanii, profile picture keessanii yookaan baanerii YouTube keessanii itti geddaruu danda'utu irra jiraata jechuudha. Maaliif diimoogiraafii yookaan qabiyyeema teessuma chaanaalii keessanii haaraa gootanii fudhatanii dhiyaachuudhaaf jechuudha. Akka jechuun umurii torbee tokko hanga torbee lamaa isinitti fudhachuu danda'a chaanaalii keessan akka itti sirreessuun. Inni dabalataan poointii isin beekuu qabdan viidiyoo 5 haga 10 seeraan isin mul'attanii akka kanatti haasa'aa jirtan 5 haga 10 chaanaalii keessan irratti poosti gochuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Akkas gootaniinnaan chaanaalii keessan sirreessanii qulqulleessitanii akka haaraatti qabattanii AdSense Programii irratti dhiyaachuu ni dandeessu jechuudha. So yeroo kana gootan garuu sa'aatiin keessan akka isin jalaa gadi hin buune of eeggannoodhaan gochuutu irra jiraata. Sa'aatiin yoo gadi isin jalaa bu'e garuu irra deebitanii hojjettanii sa'aatii guuttanii gara AdSense Programiitti akka haaraatti dhiyaachuu ni dandeessu. Salphaadhumatti dabarsuu ni dandeessu jedhanii isinitti himaa. Informationuun an chaanaalii kana jalatti qabadhee isinii dhiyaadhu informationoota barbaachisoo akkasii waan ta'aniif yeroo gara biraa deebitanii argachuu barbaaddan chaanaalii kana subscribe godhaan isiniin jedha. Kan hangammaa isiniin jirin ture an addaamuun ture haga yoonaatti obsa waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Bye.